Ashama jennee jira ijoollee Oromoo hunda keessan akkuma agartan duula sooshaal miidiyaa banuus tarkaanfii barbaachisaa fudhachuuf qophii taanee jirra. Kanaaf nu waliin fudhaa amma karaa deemna peejii kami akkuma duulli habashootaatiif laftanyaan akka Abiyyi gartee nu rabbanan amma gaa kalee kana Abiyyi gartee Abiyyi laftachichaatiin isin agarsiisa ripoot gootan namni guutuun gaa ripoot godhuu dhabdanii isin nama komta koofii 800 maaltu daawwatee fiidoo gadhiisanii komta akka 100 daawwatasan yoo kan ripoot ergitan taate achitti ija isa jaamsina jechuudha. Ada Facebook gubnee boruu isa gubuu hin oollu jechuudha. Agartee ada Facebook isaa gubna boruu isa gubnaa jechuudha. Amma karaa STV deemna jechuudha. Kana gaa as dhuftaa jechuudha deera kiyyaa. Agartee achi tuqattame goota garaa naaf duraan nu jira beektee kiyyoon barbaachen qabu kasi barreessita STV yaasitti waa agartee jalattuu naaf jira beekta amma iseen tachu church wal Facebook irratti sigalee akkasitti dhuftaa jechuudha isatti dhuftaa agartee okay itti goote jechuudha. Mega hedduu way laaqeedha kan akii daddabaafanna jechuudha inni way laaqee waa beektaa hedduu jira peejiin kuni kan peejii dhugaa baafanna jechuudha kan gartee hijibaan dichi garagalcha kana hijiba isaa afaan qabna. Amma peejii isaanii dhugaa kana baafata jechuudha. Hedduu beektaa ST TV guyyaa hedduu nama ba'a kana baafataa illee deemta fiidiyoon jirtu kan akkasitti chukaasa goota garteemi akkasitti dhuftaaf gaa'o yoo laayikii jalaa qabaatte amma fakkeenyaaf yoo akkasii laayikii isaa qabaatte siigalee akkan gootee jalaa baata akkasitti jalaa baata jechuudha. Hundi Oromoo jalaa boo qabdu jechuudha agarteemi sirrii dabaafadha kan inni ta'e adda baafachuu qabdala amma fiidiyoon isin maraa jiru tan laal yoo Oromoo dura seentan laal sheer godhaa laal akkasuma linkii gama gubbaa kanaas achuma tokko subscribe godhaa siin jalaan an obboleessa keessa waan hedduu isin fide jechuudha karaa Facebook itti guban haalatti Facebook guban kan hundi jechuudha achirraa argatan booda YouTube irraa kanaaf amma achuma YouTube keessan linkii san subscribe gootanii siin jaa kana booda as dhuftan jechuudha TV habashaadha salte tana naan irratti abu achi tuqaa sadiin kana tooyxanii akkana laal tuqaa sadiin keessatti booda as kana faalaal fente sport or reporter page itti gootaa siin jegaa deera kiyya akkana dhufa achi dhooyta laal spatch bakatu san laal baafadhu akkasii laal sirriitti si galaa jiraame as dhufta dubachu next itti goota jechuudha agartee akkanatti itti goota laal amma riippoortii hayyamamee jiraaf riippoortii peejii haallee tooyta ammaasitti akkatti ergitu jechuudha achi booda dhuftee as raayitii goota maal jaa riippoortii walii ergi jagaatti kana okay tu goota qaba akkasii isin ammoo laal subscribe godhuu hin dagatinaa please linkees gubbaa kana tuqaatii achuma YouTube sin keessa achuma subscribe gootan agartee amma laal naafee jira jechuudha agartee laal dan amma yeroo tan dan goota laal nu hundi warri viidiyoo daawwatan hundi keessan habashaa irratti erguu qabdan jechuudha dirqama gaa kan dirqama oromummaati laal waan biraa waan gootu hin jirtu laayifii qofa dhawaa qofee haasaa waan taane barreeffama dubbisuudhaaf kanaas hojjechuu harka keetiin allee dirqama kana baachuu qabda jechuudha dirqama oromummaa walitti qabna dirqama kana baachuu qabda jechuudha habashaa tan hundi dhukkee raasuu qabda jechuudha lafxanyaa achi galche laal linkii asitti ergatanii laal linkii achitti erganii gara YouTube akka nama geessan laal waa hedduu sirriitti dalagaa jiranii bara yaa hattoota kana peejii haa dhukkee raasuu qabna jechuudha nuti dilla kana nu miiliyoon maqaan fiidiyoo sana yoo xiqqaate nama hola fa'aa daawwachuu jiraate nama hola waan yoo riippoortii irra gootan yeroo gaafa keessatti peejii isaanii gubame hafe jechuudha akkasitti duula kanas itti jajjabaachuu qabna ammoo please subscribe godhaa laal linkii kana tuqaa subscribe akka gootan share waliif godhaa achiin subscribes itti fufaasin jala linkuma san tuqaa kana gaammee nagatti isin jenna yeroo biraatis peejii biraatii walitti chaana ammas to nagatti isin jenna akka ta'u bineensa afaan guddoo holka jaanee gulaan afaan amaaraati eegamee afaan oromoo deemne akkasitti afaan oromoo deemne muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed haala yeroo irratti dubbate dhimma Itoophiyaa keessa ta'aa jiru irratti guyyaa har'aa akka hordoftan isin afeere amma fakkeenyaaf yoo feetan agartee yoo barbaadan viidiyoo jalatti koomenti barreessan amma fakkeenyaaf Facebook kan fayyadamtan amma fakkeenyaaf Facebook yeroo fayyadamtan amma isin gargaara sabga amma fakkeenyaaf afaan amaaraa kan dubbisuun beeknu namoonni sigalame nama afaan amaaraa kan dubbisuun beeku
haala feesbuukni keessan jechuun afaan amaaraa kan afaan oromoo isin deebisu isiniif hin godhu yoo barbaadan koomentii jalatti barreeffachuu dandeessan sigalee koomentii jalatti hin barreessitan jechuun akka afaan oromoo isin deebi'u amma fakkeenyaaf koomentii afaan amaaraatii gartanii himi afaan amaaraatii waan jettuun beekaman afaan oromootti akkamiin godha laala ammas chintu kan eegama oromoo naa jalaa kun Hacaaluu Hundeessaa du'a imimmaa irraa kaasee jireenya abjuutti bara ijoollummaa Hacaaluu nama akkam ture jireenya isaa fi ilaalcha maal fakkaata Hacaaluu maaliif ajjeefama sirni awwaalcha Hacaaluu maaliif diigame waan ta'e maal yaadda Hacaaluuf afaan tokko waan ta'e jiru arge malee jenne Hacaaluu Hundeessaa akka akkasiin deebu isiniin godha jechuudha akka bakkumaan tokko tokko ta'e afaan oromoo isin deebu isiniif hin godha jechuudha warri akkasii fatoo jiraatan natti hima koomentii jala barreessaadha natti hima fiitan immoo namoonni ishee godha kana yoo ingiliffaan taates yoo arabiin taates sitingii keessaan afaan oromoo irratti deeffata atichi booda barreeffama dhufu asuma tuuta agartee afaan oromoo si deebi'e jechuudha barreeffama fayyada jechuudha ingiliffaa waliif himee salaama ingiliffaan jiraate immoo asiin gartame as ingiliffaan qaba jedhee habashaa kun afaan isaanii malee akka jechuudha isinumaan garisa jechuudha sonis bakkoota tuuta laal akka bisa bakka afaan oromoo deebu laama afaan deema eessa taate addee wallisaa isii taate addee wallisaa Hacaaluu Hundeessaa bara 1976 irraa bara 2012 jechuudha. Akka torbanaan isiniif hin agarsiisaa jechuudha. Agartanii akka afaan oromoo isinii deebi'u jechuudha. Karaa gabaabaan jechuudha. Laala amma kana asuma xu'uun afaan oromoo deebi'e wallisaa Hacaaluu Hundeessaa miidhaa irra gahee jira. Manni marii magaalaa Finfinnee naannoo laga Xaafoo laga daadhii sa'aatii 3 irraa du'e isaa gabaafame televezyiinii STC maatii isaatiif jajjabiin hawwin akkanala akka isaa barbaadanis isiniin garsaa natti himtoon jechuudha. Koomentii jala barreeffadhaa okay nagatti yeroo